እናትና ልጅ ነን። ኧረ አይደለንም። እኔ እናትና ልጅ ስላለ እንዴ ፍቅረኛዬ ነው። ምን ነው? ኧረ እባክሽ ሰው እንዳይሰማ እኔ ታፍርድኛለህ እንዴ? Shamarra kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyaan jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u jechuun jaalladha. Akkasumas hordoftoonni obsiyaan bobaa kibbaliitti jirtanii hordoftoota biyya alaa fi biyya keessa taatan hundumti keessanuu itoo viidiyoo kana ilaalin like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Innis maalidha hojjettanii odeeffannoo kana argattanii dhimmarra oolchuu fi yooyin maatii keessan gargaaruudhaaf hordoftoonni kiyya hundumti keessanuu share like subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Hordoftoonni baay'een gaaffii garaagaraa na gaafattanii jirtu. Gaaffii keessan immoo deebisuu dhabee turuu kiyyaa fi dhiifama guddaan isiniin jedha. Maaliif hojjettanii xiqqooshii viidiyoo hojjechuun yaani manuma keessatti taatee akkuma naatti jechuudha. Kanaaf malee waa biraatiin mitiin isiniin jedha. Hundumti keessanuu akkam jirtu fayyaa keessan baay'een isin yaade dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi yeroo mara liivii seenee isin faana taphachuu haasa'uu nanawwa garuu naaf hin mijanne maybe akka carraa ta'e yoo galgala kana liivii na seensee liiviin dhufaa gaaffii na gaafachuudhaaf qophooftan yoo jiraate gaaffii keessan baafadhaan isiniin jedha. Kanaaf immoo obboleettiin tokko leensaa na gaafattee turte. Leensaan jirti garuu rakkoo waayifaatiin natti fakkaata. Kanaaf miidiyaa irraa fagaatte malee rakkina biraatiin miti. Nagaa ishiitii ishiinis mucaan ishiis maatiin ishii hundiyyuu nagaadhaan siin jedha. Maaliif hojjettee yaanis yeroo taree bilbileefiin ture. Naga bishiitiin siin jedha yoommoo waaqayyo nu gargaarimu amma maybe yaashinis xiqqoo biiziidha malee wal bira deddeemnee hojjechuu hin dandeenya. Alas babbaanee maaliif birraadha waan ta'eef roobni garaagaraa waan hin jirreef siniin jedha. Hundumti keessanuu mee laayik gootaniitu sheer gootaniitu jechanani ooyin dubbiin dubbachuudhaaf dhufe kan ammoo guyyaa sanbataati har'a baay'ee namatti tola. Sagantaa deemuun mana keessaa yaani yeroo marayyuu manuma keessaa kan kiyya garuu yeroon jira miti reega. Maatii faana yeroo guyyaa sanbataa fataa jettee yeroo dabarsitu baay'ee namatti tola. Kanaaf immoo hordoftoota kiyyaa waan isiniin jechuu barbaade obboloonni biyya Arabaa deemuu barbaadan yooyin immoo maatiin keessan biyya Arabaa deemuu barbaadan biyyoota akkamii akka deemuu qabanii fi biyyoonni isaan immoo gonkumayyuu deemuu hin qabne kami kan jedhamuu fi isaafin irratti haasa'uu dhufe. Maaliif hojjettanii ani waanin ofii kiyyaa deemee argee jira. Waanin ofii kiyyaa ammoo deemee hin argine odeeffannoo namarraa qabadhe jira. Waa'ee dhimma paaspoortii, waa'ee dhimma viizaa biyyoota garaagaraa irratti dallaalaadhaan nyaatamu wantoota garaagaraa jira. Anarra gahee otoo hin ta'in hiriyoota kiyyaa goddanyoota kiyyaa ijoollee biyyaarra gahee waanan argee jiruuf kanaaf immoo wanta tokko akka isin hubattanii isiniif ibsuun dhufeen isiniin jedha. Achuwaanis immoo wantoota tokko viidiyoo keessatti ilmee viidiyoo tokkos immoo achumaan ilaallee itti bohaartu jedhee abdiin qaba. Viidiyoon kun baay'ee nagarrame wantoota hedduu odeessuufan dhufe jechuudha. Innis maali hojjettanii hordoftoota kiyyaa biyya Arabaa keessa yeroo jirtanitti sa'aatii fi yeroon keessan idimeen keessan akka deemu hin beektan. Anillee sanum ture. Wanti si yaaddan, wanti si karoorsitan gara fuulduraatti guddachuu, mana ijaarrachuu, maatii keessanii mana ijaaruu, ofii keessanii mana ijaarrachuu malee ofii keessanii ilmoo argachuu fi yeroo keessanitti fayyadamuu namoonni yaaddan muraasa. Namoonni immoo booddee maal nan dhabaa yooyin immoo dhiirroo guutee jettanii kan yaaddan jirtu yaa dhiirra jira. Garuu akka si fakkaatutti otoo hin ta'in akka si hin fakkaannetti. Inni sitti dhiyaatiyyuu maaliif? Sababa maallaqa keetiif. Waa'ee kanaa maaf obsee waa meeqa wal keessa dubbattee naan jechuu dandeessu. Mata duree hedduudha garuu viidiyoo hedduu irratti hojjechuu danda'a mata duree kanarratti. Garuu wanti nani kanarratti dubbachuu barbaadee fi asum gabaabaa viidiyoo kanarratti waa hubattu jedhee yaada. Jaartiin kuni jalqaba biyya Arabaa turte jechuudha. Jalqaba biyya Arabaa turte akkuma argitanii mucaa dargaggeessadha kan bira jiru argaa jirtu. Mucayyoon dargaggeessi kun biyya Arabaa yeroo turteetti biyya Arabaa keessaa edda galtee booddee mana nyaataa wayii hojjechuu jalqabde. Mana nyaataa sana keessattiin otoo inni gurbaan kun dhufu itti dhiyaatte gurbaa kanatti jechuudha. Jaartii kana immoo argitu haadha isaati malee
isaaf abbaa haadha warraa fi abbaa warraa hin ta'an in argitu. Gurbaan afaan Amaariffaatiin dubbachaa jiru kun immoo ati haadha kiyyaa jedheni gaaffii gaafachaa jiru in argitu jedhee yaada. Sagalee isaa koopiraayitiin irratti kennuu danda'a. Maybe xiqqoo isin dhageessisa jechuudha. Ati haadha kiyyaa jedha. Takkattuu indootiyaa kiyyaa jedha. Takkayyutti obboleettii kiyyaa jedhaan. Indootiyaa yeroo isin jedhu obboleettii haadha kiyyaa taati. Takka haadha kiyya jedhaan. Sababni isaa itti qaana'e, itti saalfate. Namni immoo bara kee keessatti sitti hin saalfatin, sirratti mataan isaa ol jedhu qaba malee si bira ga'ee mataan namaa kamiyyuu gadi jedhu hin qabu. Dhaamsi kun immoo hunduma keessan fayyada jedhee yaada. Ijoolleen baay'ee yeroo jireenya keessan jiraattanitti maaliif akka jiraattani akkamittiin akka jiraattan hin beektus nan beeka. Maaliif rakkattanii argitaniitu? Dheebottanii argitaniitu? Garuu immoo nama ol qabna mataa namaa nama jijjiirra of jijjiirra jettanii booddee yeroo gara bultiitti dhuftan namni maaf isinitti qaanfata? Namni maaf nan madaaltu siin jedha. Yeroo keetti maaf hin fayyadamtu? Yeroo keessanitti maaf hin fayyadamtan? Anam fakkeenyaaf ofiishiitii eegaa galtee kana taateef naam jechuu dandeessu. Durayyuu kaayyoon kiyyaa fi karoorri kiyyaa akka namni itti qaanfatu toon ta'in akka namni biratti hin kabajamuu fi sababa kiyyaa akka namni waa'ee nama tokkoo yooyin haala yaraadhaan kaasuun barbaadu. Ebeloon kan akkasii fuudhee ekeleen kan akkasii fuudhee wantoonni akkasii jireenya kiyya keessatti kana taate sana taateen akkana irratti haasa'amuun barbaadu. Amma mucaan kun kan inni itti dhiyaateef maaliif seetan? Maallaqa ishiitiif malee dhugumaan amma obboleettii kana jaalatee miti kan inni itti dhiyaate. Akka carraa ta'ee obboleettiin kun atoo karaarra deemaa jiran kun akkuma keenya silaa yuutuubara jechuun falfala jechuudha. Batalaa yuutuubaroonni afaan Amaaraatiin hojjetan ilmoo biyyaa qotanii awwaalaa jiru mormaa gadi. Amma fakkeenyaaf itoo gara keenyatti itoo gara hamboo kanatti viidiyoo akkasii namni bahee hojjete guyyaa 30 mana kee keessatti dhufanii si gubu. Malee inni ifamu. Garuu viidiyoon afaan Amaariffaatiin biyya Finfinnee keessatti biyyoota garaagaraa keessatti hojjetamee gallakkifamu wantoota fittanaa yookiin xindochi mafatan yookiin immoo jaalalloota lamaan qormaataaf yookiin jedhamee mata dureen viidiyoo qopheeffamu lubbuu dhaloota hedduus galaafachaa jira, bultii namoota hedduus diigaa jira. Kanarratti mucayyoon kun jarriin kana afaan buutee yeroo jettu gaaffii kana yeroo gaafatan ishii fi anoonnee kiyyarraa si jaaladheeraa jechaanii jirti viidiyoo sanarratti jechuudha. Anoonnee kiyyarraa si jaaladheera. Inni immoo lakkii ani ishiin jaalanne. Ishiin gara bultiitti yaadaa jirti. Dhugumaan immoo waliin madaalan haadha kiyya jedhama obboleetti kiyya. I don't know. Inni ulfaata baay'ee ulfaata. Inni garuu maallaqa ishiirraa nyaachuuf malee waa biraatiin miti. Kanaaf obbolootan kita wanti obboleettii keenya kana mudate maybe kan ishii kana miidiyaa irratti bahe malee obboloonni baay'een kan waggaa hedduu biyya Arabaa keessa turtanii akkasitti namni isin fuudhee yookiin immoo hiriyaa isin godhate yeroo isin biyya keessa dhuftan isinitti qaanfatu jira. Maaliif yoo jettanii isin achi teessanii birrittii ishee har'a argattan yaaddan malee idimeen keessan akka deemen beektan. Warreen heerumtanii deemtanii amma tokko homaa rakkoo hin qabu hojjettanii ibsitanis abbaa warraa keessanitti galtu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Garreen shamarreen itoo hin horumii biyya Arabaa keessa jirtanii waggaan keessan akka deemuu bartanii gara biyyaatti deebitanii bultii dhaabbatanii yoo haalli jireenyaallee in ulfaata ta'e haalli jireenya Itoophiyaa keessaa in ulfaata deebitanii biyya Arabaa hojjechuu dandeessu. Namni sin dhoowwu hin jiru. Dura sumata hojjete ammas sumata hojjeta. Garuu murteessaan jalqaba yeroo keessanitti fayyadama. Kanaaf inni waa'ee kanaa kaasee waa'ee mucayyoo kanaas kaaseen isin jira. Viidiyoo kanarraa waan tokko hubattu jedhee yaada. Namoonni biyya Arabaa deemuu barbaadanii akkuma jalqaba dheengadda viidiyoo lakkoofsa bilbila kiyyaa maxxanse achirraan obboloonni keessan deemu yoo ta'e biyya Dubaayii fi Saawud Arabiyaa fi Yordaan xiqqooshii haalli ishii baay'ee ulfaata. Gaama tokkomaan jedhu biyya Bahreenii fi Yordaan, Saawud Arabiyaa fi Dubaay warreen deemuu barbaadan yoo jiraatanii lakkoofsa bilbila kiyyaa himoo maxxansitanii fi ani nama seeraan maallaqa idda biizaan isaanii dhufee tikeettiin idda dhufee booddee maallaqa kanfalu malee isaachitti maallaqa kanfalamu tokko illee jiru nama seera qabeessaan
yeroon siniin jedhu dallaaluma garuu karaa mootummaa otoo hin ta'in deemsisuun walqunnamsiisuu hin danda'a. Asiinis isin gargaaruu hin danda'an isiniin jedha. Kanaaf immoo hordoftoota kiyyaa yeroo keessanitti fayyadama hundumti keessanuu. Ani kana nan beeka. Namni karoora qaba, kaayyoo qaba. Kaayyoof karoora isaa immoo kan galmaan namaaf qabu. Waaqayyo yeroo baay'ee viidiyoo kiyya keessatti jecha kana deddeebi'een dubbadha. Yoo hin hubattu ta'e jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa yeroo keessanitti fayyadama, yeroon isinitti fayyadame isin yerootti fayyadamaan isiniin jedha, idimee keessanitti fayyadamaan isiniin jedha. Garuu obsee maafarraa arte akkas dubbate minaan jechuu dandeessu. Viidiyoo kana qaxxaa'ee kutaa lammaffaa itti deebinaa isiniin jedha. Jaartiin kun maalirra geesse? Maal akka taate? Shamarree biraatti yeroo dawalan hiriyaa kiyya waggaa 3 jetteeni ishii kanammoo itti fayyadamaa ture. Waggaa 3 guutuu birrii nyaachaa ture. Inni hiriyaa isa fakkaatu qabatee garuu ishiin immoo dhuguma seetee itti dhiyaattee namni kun naaf ta'a jettee maallaqa ishee nyaachaa ture. Gurbaan kun viidiyoon kun fakkeenya isiniif ta'a. Kanaafin viidiyoo kana fidee dhufe har'a malee waa biraatiin miti. Kanarratti maaltu sitti tolee maaltu wanti ta'e isaa sobsise jechuu dandeessu. Baay'ee nama hubachiisa. Isarrattiinis immoo wanta nama gammachiisu jira. Isaanis immoo viidiyoodhaan deebi'ee dhufuu hin danda'a. Waa'ee seenaa obboleettii biyya Beerut waggaa 30 hojjettee ilmi ishii yaani viidiyoo biraatiin qaxxaa'ee kanaatiin walitti deebinaan isiniin jira. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Iddoo dogoggoriitti jirutti immoo obsee ati kana dogoggortii tanaan jira. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha dogoggora kiyya keessatti tokkollee bira naaf hin tariina. Koomentii jalatti obsee kana dogoggortii tan deebi irraa naan jira. Yoon tirfii dubbadhe immoo dhiifama isiniin jira. Maaliif namni hin dogoggora hin jiru. Namni ani hin dogoggoru jedhu ofiisaatiin of soba jedha dubbiin sagalee waaqayyo. Jecha kiyya keessatti sagalee jabaataa yoo inni immoo wantoota garaagaraa yoon tirfii dubbadhe ta'e dhiifama guddaan isiniin jira. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Dubbiin dubbadha keessatti immoo waan irratti hubattan immoo yoo itti fufii viidiyoon hojjedhu jettanii ani immoo yeroo booddee qoture diraamaa kiyya kutaa arfaffaadhaan kan hin ga'e biyya arbaa yeroo jiru kan hin hojjedhe sana itti fufee hojjedha jedhee abdiin qabaan isiniin jedha. Eebbifamaa. Shalom, nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atuun isiniin jira. Turtii gaarii.